Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota wiirtuu miidiyaa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu waliin an Yoonaas Mangashaati. Itoophiyaan hariiroo Somalilaand waliin qabdu caalaatti cimsuuf qoonsilaa Hargeysaa sadarkaa ergama addaatiin ture ol guddisuun ambaasaaddara guutuu muudde. Kanaan dura Itoophiyaan waajjira qoonsilaa Somalilaanditti ergama addaa malee ambaasaaddara hin qabdu turte. Itoophiyaan Somalilaanditti ambaasaaddara muuduun ishee kan dhaga'ame muddamni Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru hammaate Masrii gara qaxanaa kanaatti erga fiddeen boodadha. Ambaasaaddar Tashoomee Shundee Hamiitoo hagayya 29/2024 xalayaa muudama isaanii pirezidantii Somalilaand Musee Bahitti dhiyeessuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa Somalilaand ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baaseen sirna xalayaa muudama dhiyeeffachuu irratti ambaasaaddar Tashoomaan ergaa nagaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidantii Somalilaandiif dhiyeessanii jiru. Ibsichi dabaluudhaan pirezidantiin Somalilaand Musee Bahiin ambaasaaddara haaraa simachuudhaan itti gaafatamummaa isaanii akka bahaniif hawwii isaanii ibsaniiru jedhe. Dhimma kana irratti hanga ammaa gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhamee jiraachuu baatus ergamaan addaa kanaan dura turan ambaasaadaraan bakka buusaa hariiroo dippiloomaasii ture caalaa kan cimsu taasisaa jechuun BBC'n gabaasaatiin caqasee jira. Gama biraatiin Somalilaand waraanni Masrii Somaaliyaatti bobbaafamuu cimsitee mormitee waraanni Masrii Somaaliyaa keessatti bobbaafamuu rakkoo nageenyaa gaanfa Afrikaa hammeessaa jechuun cimsitee kan mormitu ta'uu ibsitee jirti. Bobbiin humna waraanaa akkanaa balaa tasgabbiif nageenyaa Somaaliyaaf gaanfa Afrikaa guutuu irratti qabu ilaalcha keessa galchuu dhabuun yaaddessaa ta'uu kan ibsite Somalilaand haalli kun rakkoo nageenyaa duraanuu ture hammeessaa jette. Somalilaand gochoota nagaaf tasgabbii aarsaa guddaan argame balaadhaaf saaxilan kamuu callisteen ilaaltu michoonni keenya idil addunyaas haala kana itti dhiyeenyaan akka hordofan gaafannaa jedha ibsi Somalilaand. Itoophiyaan wal dhabdee Itoophiyaa fi Somalilaand gidduutti uumame karaa nagaaf dippiloomaasiin furuudhaaf fedhii cimaa akka qabdu ministeerri dhimma alaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaaseen beeksisan. Mootummaan Somaalee qaamolee faayidaa Itoophiyaa dura dhaabbatan keessummeessuu irraa of qusachuu akka qabu ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee ibsanii jiru. Ibsaa tibbanaa baasaniin dhimma yeroo biyyaalessaa qaxanaa fi dippiloomaasii idil addunyaa laalchisuudhaan ibsa kennuu isaaniitti tajaajiloota Itoophiyaa kan ibse. Ibsa kanaan bu'uura hariiroo dhimma alaa Itoophiyaa hariiroo biyyoota ollaa waliin qabdudha jedhan. Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii biyyoota ollaaf dursa kan kennitu ta'us ibsanii jiru. Haala kanaan biyyoota ollaa waliin karaa nagaa fi kana fakkaatuun michooma itti fufsiisuudhaan wayita wal dhabdeen uumamus nagaaf dursa kennitee kan hojjettu ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaan michoomni dippiloomaasii biyyoota ollaa waliin qabdu hariiroo mootummootaa qofa osoo hin ta'in gama aadaa fi uummattootaanis kan walitti hidhatte ta'us ibsan ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee. Haa ta'u malee biyyoota olloota keenyaa keessaa yeroo dhiyoo haalli wayitawaa Somaaliyaa waliin jiru xiyyeeffannaa hawwachaa jiraachuu eeran. Labdee wayitawaa Itiyoo Somaalee gidduutti uumame karaa nagaaf dippiloomaasiin furuuf mariin Tarkiyyeef Keeniyaatti taasifame haala gaariin deemaa akka ture ibsanii jiru. Haala kanaan Itoophiyaan rakkoolee mootummaa Somaaliyaa waliin ka'an karaa nagaa dippiloomaasii furmaata kennuuf kutannoo akka qabdu cimsanii kaasanii jiru. Fedhiin Itoophiyaa ta'ullee hooggantoonni mootummaa Somaalee tokko tokko gocha garaagarummaa biyyoota lamaan gidduu jiru itti cimsan keessa galuu isaanii eeranii jiru. Itoophiyaan Somaaliyaa akka biyyaatti akka dhaabattu deeggarsa dhiigaa humnaa fi dabqaa kennuu ishee ibsanii gatii Itoophiyaan kafalte xiqqeessanii ilaaluun gaddisiisaadha jedhanii jiru. Gochi hooggantoota mootummaa Somaaliyaa tokko tokko taasisaa jiran sirrii akka hin taane cimsanii dubbatan. Fuulduras carraa waloo biyyoota lamaanii michoomaaf tumsaa cimsuudhaaf hojjechuun sirrii akka ta'e dubbatanii jiru. Aarsaa qaalawaa kaffalame busheessuun sirrii miti. Qabsoo farra shororkeessaa waliin taasifamaa ture cimsinee akka itti fufnu hojjechuu barbaachisaa jedhanii jiru. Mootummaan Somaaliyaas qaamota nageenyi qaxanichaa akka tasgabbaa'u fedhii hin qabne xiyyeeffannoon ilaaluun ni barbaachisaa jedhan. Mootummaan Somaaliyaa qaamota faayidaa Itoophiyaa dura dhaabbatan keessummeessuu irraa of qusachuu qabas jechuun ministeerri dhimma alaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee ibsa isaaniitiin dubbatanii jiru. Itoophiyaan baqattoota simattee keessummeessuudhaan waliigaltee idil addunyaa mallatteeffame sirnaan hojjechaa akka jirtu daayirektarri olaanaa tajaajila baqattootaaf baqannaa deebitootaa Aadde Xayyibaa Hassan beeksisan. Daayirektarri ittaanaa tajaajilichaa obbo Yaaqoob Yaalaa sadarkaa itti aantuu bulchaatti bulchituu naannoo Gaambeellaa Aadde Alamituu Omodii fi ittaanaa bulchaa naannichaa Dr. Gowaakroon waliin har'a mari'atanii jiru. Aadde Xayyibaan marii kana irratti akka ibsanitti Itoophiyaan waliigaltee idil addunyaa baqattoota simattee keessummeessuuf mallatteeffame sirnaan hojjechaa
hojjechaa jirti jedhan. Naannoon Gaambeellaas naannolee gama kanaan itti gaafatamummaa isaanii ba'aa jiran keessaa tokko ta'uu dubbatanii jiru. Naannichi baqattoota hedduu simatee keessummeessaa waan jiruuf tajaajilichi mootummaa naannichaa waliin walitti dhufeenyaan qindoominaan akka hojjetus ibsan. Keessumaa tajaajilichi hanqinoota deebii baqattootaaf kennamuun mudatan guutuuf hojii deeggarsaaf hordoffii cimsee akka itti fufuu daayireektar olaantuun kun ibsanii jiru. Sadarkaa itti aantu bulchaatti bulchituun naannoo Gaambeellaa Aadde Alamituu Omod gama isaaniitiin hojiin deeggarsaaf hordoffii tajaajilichi jalqabee cimee itti fufuu akka qabu eeranii jiru. Eegumsaaf deebii mootummaan naannichaa baqattootaaf kennaa jiru cimsee akka itti fufuu Aadde Alamituun ibsanii jiru. Bulchaa naannichaa Dr. Gaalbaa Kiroon gama isaaniitiin keessumaa dhaabbilee baqattoonnii fi hawaasni naannoo qooddatan cimsuun tumsan irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Tajaajila bishaanii fi elektirikii irratti taaksiin dabalataa hojiirra akka oolu ibsame. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa labsii taaksii dabalataa qabeenyaa vaatii haaraa bahe ilaalchisee ibsa baaseen tajaajila bishaanii fi elektirikii irratti taaksii dabalataa akkaataa itti fayyadaman shallagamu hojiirra akka oolu murteeffamuu beeksisee jira. Dhiyeessii tajaajila elektirikii fi bishaanii waggoota 22 darbaniif taaksii dabalataa qabeenyaa yookaan vaatii irraa bilisa godhamee kan ture kutaalee hawaasaa gadi aanaa qaban deeggaruuf akka ta'e kan eere ministeerichi. Haa ta'u malee kutaan hawaasaa humna maallaqaa qabu tajaajila maatii tokkoof eeyyamamu caalaa fayyadamaa waan ture deeggarsa hin mallee argachaa ture jedhan. Kutaan hawaasaa kun dhiibbaan baasii waan irra hin jirreef deeggarsi taasifamuu fi bu'aa hin qabu kan jedhe ministeerri maallaqaa. Deeggarsi kun addatti kutaalee hawaasaa galii gadi aanaa qaban tumsuu akka danda'uu fi qajeelfama itti fayyadama bishaanii hanga maatii tokkoof ga'u qofa akka ta'u taasisuu hojii irra ooluu ibsee jira. Akkaataa qajeelfama kanaan kutaan hawaasaa tajaajila bishaaniif elektirikii maatii tokkoof ga'u caalaa fayyadamu irratti taaksii dabalata qabeenyaa yookaan vaatii akka kaffalan irraa eegama. Qajeelfamni kunis guyyoota muraasa keessatti xumuramee hojiirra akka oolu ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun tajaajila geejjibaa waggoota 22 darbaniif taaksii dabalataa qabeenyaa irraa bilisa godhame irrattis ibsi laatamee jira. Akkaataa qajeelfama haaraa kanaan konkolaattota abbaa miila 3 osoo hin dabalatiin konkolaattota humna namoota 8 gadi fe'u qabatanii tajaajila geejjibaa kennan taaksii dabalata qabeenyaa akka kaffalan irraa eegamaa jedhame. Abbootiin amantaa Tigraay hooggantoonni siyaasaa naannichaa waldhabdee gidduu isaaniitti uumame mariidhaan akka hiikan hubachiisan. Phaaphaasonni mana amantaa Ortodoksii Tigraay ibsa baasaniin hooggantoonni TPLF ibsa garagarummaa isaanii hammeessu baasuurraa akka of qusatanii fi rakkoo gidduu isaanii jiru mariidhaan akka hiikan waamicha dhiyeessanii jiru. Uummanni naannichaa haala hamaa keessa yeroo jirutti waldhabdeen hooggantoota kunneen gidduutti uumame waan mudachuu hin mallee kan jedhe ibsi abbootii amantaa naannichaa marii isaanii keessattis hooggantoonni siyaasaa naannichaa waldhabdee gidduu isaaniitti uumame mariidhaan akka hiikan waadaa galuu isaanii eeranii jiru. Oduuwwan biyya alaatiin Israa'el talaallii pooliyootiif jecha yeroo muraasaaf waraana dhaabuuf walii galte. Israa'el Gaazaatti talaallii pooliyoo daa'immanii gaggeessuudhaaf dhukaasa dhaabuu namoomaa walduraa duubaan taasisuudhaaf walii galuu ishee dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Duulli kunis daa'imman gara 600 fi 40 ta'aniif guutuu naannoo Gaazaa keessatti talaallii kennuu kan kaayyeffate yoo ta'u, dilbata dhufuu akka eegalu qondaalli olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Riik Piiparkoorn himanii jiru. Gama biraatiin Yuukireen jeettii waraanaa F-16 kan biyyoota miseensa naatoo irraa argatte keessaa tokko rukutamuu maddeen waraanaa Yuukireen BBC'tti himanii jiru. Sababii haleellaa walitti fufaa Raashiyaan guyyaa wiixataa Yuukireen irratti miisaayilaan raawwatteen jeettichi yoo rukutamu paayileetiin jeettichaa Oleksii Mees ajjeefamuu waraanni Yuukireen beekseera jedha BBC'n gabaasaatiin. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanne kunneen turani. Ani Yoonaas Mangashaan ture. Odeeffannoowwaniif qophiilee keenya kanneen biroo tooraan keenya irraa akka daawwattan kabajaan isin gaafannaa. Nagaan nu tura.